Abdii walitti qabaa boordii OBN fi sadarkaa ministeeratti Kaatabasii fi Addunyaa paartii badhaadhinaa giddu galeessaa gaazexessaa Isaachoo hoogganaa OBN miseensota OBN jaarsolii biyyaa hawwaasa hundi keessaniyyuu Qormaata yoo jibbame
jiraachuu dhiisuu qaba. Qormaan dhugaa lafa kanaati. Garuu sabni ijaarame, sabni tokkummaa isaa cimse, sabni xiinxalee haala keessa jiru hubate, qormaata isa qunname keessa dhaabbatee qormaaticha hoogganee carraatti jijjiiree abdii isaa egeree milkeeffachaa jira. Uummanni keenya bara dukkana cimaa sanayyuu dukkana keessa dhaabbatee abdii waan fageessee ilaaleef injifannoo isaa bilisummaa isaa gonfate. Amma immoo injifannoo argate kun bu'aa akkam firiitti akka jijjiirame kaabaa kibbaa baadiyyaa kallattii adda addaatiin keessaa alaan aggaammii hedduutu irratti taasifame. Aggaammii sana hunda injifatee kan ce'eef abdiin boruu qormaata har'aa immoo fuulee dhaabbatee bilchinaan seexaadhaan utuu abdiin kutatiin waan fuulee dhaabbateef. Kanaaf borus qormaanni hin jiraatu. Qormaanni sun garuu qaroominaaf. Qormaanni sun garuu injifannoodhaaf. Qormaanni sun garuu furmaataaf. Qormaanni sun garuu carraa olaanuuf malee duubatti deebi'uuf. Kanaafuu qormaanni fe'oo jiraate tasgabbiidhaan dubbiidhaan ijaaramuudhaan cimuudhaan hojjennee injifannoo caalmaa argamsiisuudhaaf kana caala akka qabsoof akka hojjennu asumaan waamicha isiniif dhiyeessuu barbaada. Bara darbe qormaanni hedduun qunnameera. Bara 2015 jecha darbuudhaaf sa'aatii muraasa tafe waan ta'eef bara darbe jechuun jalqabnee jirra jecha. Qormaata hedduun qunname garuu immoo injifannoo hedduu galmeessise. Injifannoowwan keenya sana jala dhokachuun hin barbaachisu. Qormaanni nu qunnames darbee jira. Injifannoon galmeessisnes harka keenya irra jira. Qormaatichi irraa barachuuf, injifannicha immoo caalmatti cimsuuf itti gargaaramuun nurra jiraata. Irra caala garuu isa boruu irratti 2016tti xiyyeeffachuun, isaaf hojjechuun, boruu keenyaaf tattaafachuutu nurraa eegama. Bara 2015 bara qormaatilee qunnaman hunda dandamannee guddina dinagdee kallattii adda addaatiin sirna diiguudhaaf tasgabbii nu dhorkuudhaaf kaayyoowwan turan hunda fashaleessinee bara mootummaa keenyatti cime bara hawwiin diinota keenyaa abjuu ta'ettaaf hundaa ol immoo uummanni keenya daangaatti ba'ee inisheetivoota akka waliigalaatti bocaman milkeessuudhaan fayyadamummaa isaa sadarkaa olaanaatti baratti ceesse. Kanaaf injifannoowwan isaa argateerraa baratee kufaatii tureerraa barannee ciminaalee jiran qabannee fuulduratti tarkaanfachuutu nurraa eegama. Kanaafuu qormaanni fe'ee yoo jiraate, waaceen fe'ee yoo jiraate, waacee sana hooggannee karaa bilchina qabu wal hubannee bara 2016 injifannoowwan caalmaa, bu'aawwan caalmaa baratti itti milkeessinu ta'a. Bara 2015 deebineen gaabbinu injifannoo argameef abbaan isaa uummata keenya. Abbaan injifannichaa fayyadamaan injifannichaa uummata keenya. Hanqina tureef, gurgura tureef abbaan nuyi itti gaafatamummaa fudhate. Kanaafuu injifannoo keessan kunuunsa waan hanqate, waan bade, waan qaawwateef immoo itti gaafatamummaa isaa nuti akka mootummaatti fudhate jecha. Itti gaafatamummaa sana fudhannee uummanni keenya rakkoo qaawwa jiru irratti utuu xiyyeeffatiin caalmatti injifannoo isaatiif bara 2016 fuulduratti tarkaanfachuu danda'u ture jira. Dogoggora ture immoo qaawwa ture akka mootummaatti haa ta'u, akka waliigalaatti, akka naannootti haa ta'u, qormaatilee turan dogoggorota turan immoo akka deebi'anii hin qunnamne
akka mootummaatti bilchinaan uummata keenya hirmaachisuudhaan hoogganuudhaan gahee keenya keessatti ba'uu nurraa eegama. Kana gochuudhaan injifannoon keenya akka ititu bu'aan keenya sadarkaa olaanaatti akka ce'u gochuu danda'utu nama jiraata. Injifannoowwan olaanaa galmaan kan akka ashaaraa magariisaa qamadii biyya alaatii galchuurraa biyya keessatti bakka buusuudhaan caalmatti immoo biyya alaatti erguu manneen barnoota kumaatamaan uummanni keenya ijaaree rakkoo cabiinsa barnoota keessa jiru hiikuudhaaf hojii garaatti inshetiivoota jiran milkeessuudhaan bu'aawwan argaman